Galanni Rabbi daayoomi mameedhuma. Egaa obboleeyyan kiyya firaashni kun maashaallah akkuma majlisaatitti takkaaya qaba jechuudha. Hedduu takkaan isinii salphata jechuudha. Irrallee baaftanii itti deebisuun isin hin dhibuun isin. Yaa Rabbi angeen beeyne si malee duree sandeeyne arjaa qo'anneen. Bismillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Aamu Firii Faamilii baga jiraattan baga Rabbi isaatii kanaan isin ga'e isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa har'a meeshaa babbareedaa tokko qabadhee dhufe. Isinillee haga xumura viidiyoo kiyyaatitti na faana turaa isiniin jedha. Ittiin teennaa firaasha kana 4 qabdi. Tiraasii kana 12 qabdi. Takkaa immoo tuyyuu jechuudha. Firee 4 qabdi. Sanitti aansee immoo tuyyuu jechuudha. Rakabootidha. Siinii tana makarajii abbaa leetira 5 fi leetira 3 farmuuzii abbaa leetira 2 jechuudha. Ammallee saaniiwwan shorbaa isa 2 fi isa kana jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya inni kun waa lamaa fi nama fayyadan isiniin jedha. Yeroo miilatti godhan akka rakabootitti yeroo kan immoo akka saarbisiititti itti fayyadamuu danda'aniin isiniin jedha. Itti godhee isin agarsiisame isa kana jechuudha. Amma akkatti jechuudha. Akka rakabootitti itti fayyadaman akkanatti jechuudha. Agartani akka rakabooti akka lamaanittu iyyuu nama fayyada. Yeroo irraa bahe immoo iyyuu jechuudha. Akka saarbisiititti itti fayyadamuu dandeettaniin isiniin jedha. Burcuqqoo fi akkasumallee jechuudha siiniiwwaniif waan garagaraatiif hundaafuu isin fayyadaa isiniin jedha. Akkasii gatiin isa kana sadiin isaa kana walirratti jechuudha. 1500 garuu inni kan itti gurguramu kanaa oli na bira jira waan ta'eef obboleettii tiyya tanaa istaayita godhee saniin kenneefin isiniin jedha. Silaanatti tole waan jabaa tokko godhee sapiraayis isii godha. Walumaa galatti tanuma haanarraa laaltuun jedha. Isanitti aansee jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa kophee faazariitii fi maazariitiitu jira. Abbaa isiitiif jechuudha. Koofiyaa, amaamaa, bijaamaa, haadha isiitiif immoo tuyyuu jechuudha. Shiita darbannoo shurraabii fi kopheetu jira. San biratti aansee jechuudha. Inni kun uffata firaashatitu jira. Uffanni firaashaa meetir kaamsaa jechuudha. Inni lamatu jira. Ammallee makaddaan 4 jira jechuudha. Tiraasiin itti boraafatan 4 jira. Guutuu isaa egaa hagalee isiniin jedhe booda mara isaatu gatii isinitti himaa aga xumura viidiyoo kiyyaatitti laayik sheer gochuudhaan koomentii yaada babbareeda yoo qeeqa qabaattanis nu qeequudhaan nufaana turaa isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya egaa hagana isiniin jedhen booda gatii meeshaa guutuu isinitti hima jechuudha. Tiraasiin kun maashaallah takkaayan jechuudha. Shanneeran hojjetame waan hedduu namatti tolu jechuudha. Yeroo xuraa'ellee irraa baasanii miicuuf nama hin rakkisu haaluma salphaan itti galchuu fi irraa baasuun isallee nama hin dhibuu isiniin jedha. Baay'ee hin qabu. Egaa obboleeyyan kiyya firaashni kun maashaallah akkuma majlisaatitti takkaaya qaba jechuudha. Hedduu takkaan isinii salphata jechuudha. Irrallee baaftanii itti deebisuun isin hin dhibuun isiniin jedha. Isa kanatu firaannoo cufaan qabne malee jechuudha. Garuu firaashni afranuyyuu firaannoo qaba jechuudha. Gabarii qaba. Isa kanaani miti. Akkasin isiniin jedha firaashni inni irraa hojjetamellee firaashuma kana jechuudha. Inni kunis boonis irraa hojjetame boonji miti jechuudha. Akkas egaa hordoftoota kenna meeshaa hedduu takka maashaallah namni lallaafalleen itti irraa baafatee miiccatee itti deeffatuu danda'uun isiniin jedha. Firaashni illee akkanuma jechuudha. Hin gadi hin laafu hin jajjabaatan isiniin jedha. Akkasii gatiin isaa jechuudha guutuu isaa firaashni kan isin ajajattee kan isii hojjetame firaasha 4 garuu an iddoo waan naa hin geenneef firaashuma 3 qofaaf jechuudha. Takkaayaan immoo akkuma dura isiniin jedhe takkaayaa firee 4 fi
inni kun 12 jechuu gatiin isaa qarshii 39 isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Sanitti aansee jechuudha tiraasii kana tiraasii hirribaati baay'ee lallaafa jechuudha tiraasii hin jajjabaanne. Tiraasiin kun wanti isin bitamteen jechuudha 420 isiniin jedha. Isarratti immoo tuyyuu kana qabdi jechuudha. Inni kun obboleeyyan kiyya hin baasuu fi kaasatanan meeshaa tokko osoo baasuu baadhee duuta kanatti tola. Ittillee direesin agarsiisuu hin dandaya. Garuu immoo meeshaan kun asii gara biraa biyya biraa deema waan ta'eef keessaa hin babaasu jedheeti. Inni kun uffata firaashaati fi uffata algaati. Afwan uffata algaati. Inni kun ka tokkoon isaa jechuudha 3,000 illee 4,000 illee hin jira. Garuu kana isa lamaan isaa jechuudha jiddu galeessa waan ta'eef 4,500 biteen isiniin jedha. Naqee isiniin agarsiifne dhiifama garuu ishigima isii taa'uu fi isiniin jedha. Kanatti aansee immoo tuyyuu obboleeyyan kiyya buna yoo dadhabdanii ka jiraattan taate buna keessa isinii oolchu. Isiniin tuni maashaallah na biratti beekamtu taatee jirti. Isitu badaa jira malee jechuun soqaansa guddaan argamti. Gatiin isii 4,000 isiniin jedha. Faarmuuziin rakabootiin 950 faarmuuziin immoo 1,802 jechuudha. Abbaa leetira 2 saaniin ammallee saanii shorbaati jechuu kanatti aansee saanii shorbaati. Inni kun 700 inni kun immoo 750 isiniin jedha. Kan ammoo duratti gatii isaa isinitti hime obboleeyyan kiyya. Itti aansee koofiyaa fi amaama maashaallah koofiyaa rabbiin isirraa haa jallatu obboleettii teenya tana jechuudha. Kaasatan obboleeyyan kiyya warroota maatii keessan sapiraayisii gootan haadha keessan abbaa keessan rabbiin jazaa guddaa isin haa kafalu. Ani irratti jajjabaadhaan isiniin jedha. Yeroo achi jirtan malee jechuudha namni gaafa biyya kanatti gale mataa isaatu gargaaruun hin jabaata. Wallahi isuma dhugaa jechuudha. Gafeetan manas qabaadhaa ulaagaalee hundaa gugguuttadhaan hin guuttu Itoophiyaa kana keessatti. Akka sheekan roobee jedhan san akka waan hiyyummaa waan jedhamu rakkinna waan jedhamu asitti gabbuusanii uummata wazza'aniititti namatti jajjabaatti waan ta'eef yeroo achi jirtan kana keessa fedhii keessan gahattanii jechuu haadha keessan abbaa keessan maatii keessan yeroo akkanatti gargaartan hedduu takkan dasna jedha rabbillee das isin haa godhu rabbillee isinirraa haa jaallatun isiniin jedha. Amaaman kun sadarkaa tokkoffaadha jechuudha. Amaaman illee koofiyaan illee jechuudha. Akkasuma shurraabiin kun jechuudha. Shurraabii yeroo hedduu narrallee ajajamaa ture. Namni ilaaleetumaan akkasii jedha. Kiyya gara xumuraatti irratti dhiyaadhe kana fakkaatan isiniin jedha meeshaan obboleetti jenna. Rabbiin isirraa haa jaallatu. Dhugaa rabbiitti waan hedduu takka nama gammachiisu obboleeyyan kiyya yeroo laaltanii jechuudha. Kaasatan waan argitan san haadha keessanii abbaa keessanii yeroo ajajjitan maashaallah rabbiin nama kana daran illee godhuuf isin haa taasisu. Rabbi rahamhuma kama rabbayaanii sagiira. Rabbiin ayata qur'aa isaa keessatti jechuudha waraana isaa keessatti yeroo dubbatu hatta akka nuti jechuudha rabbii kenna rahmata isaanii godhi akka isaan yeroo ani xiqqiyyu rahmata naa godhanitti jedha jechuun rahmanni isaanii hisaaba hin qabu. Haati aawwanni kenna jechuudha abboonni kenna. Wallahi obboleeyyan kiyya otoo fi daaran nu uffisanii otoo fi beelayan nu nyaachisan jechuudha ofii dheebotan nu obaasanii kanaanuu nurraa hin dhumu rabbiin sirraa haa jaallatu jedha obboleeyyan kiyya afwan yoo dullee isinitti dheeresse asumaan warri rabbiin isin laaffise waan biraatu inuma gootanii waan biraatu inuma gargaartanii bakka garagaraatitti anilleen akkasuma ture jechuudha. Garuu wanti har'a na gammachiisu keessa kiyyatti illee yeroo dubbatanillee jechuudha. Warroota quban hin qabne kanarra gaafanii as galeetiin hin jiru yoo achi jiru gargaaraa ture. Nama waa'ee kiyyaayyuu hin dubbanne isaan illee dagatan jechuudha. Yoo rabbiin mizaana hasanaata irra naa kaa'e malee garuu ummaan tiyya waan naan biteef kana naa bitte jedhan. Hedduu takka das isin jedha jechuu barbaadetti wanni kana isiniin jedhuuf bakka garagaraatiyyuu gargaarsa guddaa keessatti argamtanii haadha fi abbaa keessan immoo qalbii isaanii gammachiisaa isaan gargaara. Duniyaa tanatti sitti gammaddan borillee gaafa fuula rabbii keessanii dhaytan itti gammaddan. Isaanuyyuu yeroo isin dubbatan bar yeroo ebaluutii akkana naa godheedhan waan isin isaanii gootan akka lubbuu ofiitti jabeessan isaan saanii takkitti uffata takkitti kanaafi bakka garagaraatitti bakka itti nama gargaarina isiniin jechuu miti obboleeyyan kiyya garuu awulan haadha keessan abbaa keessan maatii keessan fira keessan ollaa keessan isiniin jechuu barbaadeeti.
maatii keessan akkanatti warra gargaartan rabbi isin haa gargaaru. Warri ganaa immoo bakka garagaraatitti osoo maatiin keessan rakkatu osoo maatiin keessan cinqamu mootu yoo obboleeyyan kiyya yeroo saniif nutti dhagaamee gammachumaaf waan hisaaba hin qabne kennine maatii keenyatti jajjabaannu faayinuun isiniin jedha. Kana yoo isiniin jedhu hin sadaqatinaa hin kennatinaa isiniin jechuu hiyyaa miti. Maatii keessan akkanatti gammachiisaa akkatti surprise godhaan isiniin jechuu barbaadeeti. Yoo sawallee isinitti dheeresse yoo ammallee jechuudha wanti ani balleesse jiraate an obboleettii teessanii na gorfadha. Garuu waan argeefin isiniin jedha wallahi waan argeefin isiniin jedha. Kanaafi asinillee ni argitan immoo arguuf hin teessaniin isiniin jedha. Isa daansee walalii kana jechuudha. Walaliin kunillee firaasha kanaan maachidha. Ani mootiyyuu bakkeen xibbaabii waan ta'eef haganumaaf malee walaliin maashaallah mana guutuu aftee jechuudha. Irraayyuu nafa bakkuma midhaan galfatanillee ningaa jedhee abdii qaba. Kaaree 25 meetira 25 jechuudha. Meetira 25 immoo baay'ee takka guddaadha. Kanaaf obboleetti teena rabbiin si haa fayyisu alaamana kan keetitti si haa ijaaruun siin jedha. Nagaan nama bultuu fi keessa qabbanaanillee jiraatu si haa taasisu. Gatiin walalii mootiyyuu jechuudha. Walalii hin beeytanii meetirri inni sadarkaa qaba. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa qaba waan ta'eef isa kana yoom akkanatti ilaaltan jechuudha. Ni beeytan jedhee abdii qaba. Akka tokkoffaa ta'e jechuudha. Gatiin isaa jechuudha kana meetirri 380 ka ilaa haga 100 wayiitti illee hin jira jechuudha walaliini. Garuu sadarkaa tokkoffaa waan ta'eef isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Videoon kiyya isinitti dheerate dhiifamaan isiniin jedha wanni balleessillee jiraate dhiifama. Rabbi Ramadaana kana nama nagaan soomatu nama gammachuun itti gahee gammachuun ofirraa galchuun haa taasisu. Dogongora jiruuf afwan jecha. Asumaan aga video biraati walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جبا جباها أتيت جباها يا جباها عمري تنيون